Hedduu kan hin gammade. Gaafa ijoollee gaafa qarshannaa kana hedduun gammadee ture ni yaadadha. Hedduu gammachuu gisee sana dhaggeeffame maal jee siimuu danda'a si galee hedduu gammadde yaa'u si ta'e ijoollee keessa adda ijoolleedhaaf qarshii kanneen anaaf qarshannaa kanneen ati diimaa waan taateef hedduu gammadee guyyaa sana hedduu na gammade. Namoonni akkaliitiif iddoolee garaagaraa deemaatii akkaliif fudhachuudhaaf karam qajeelta. Duraan akkalii gurraachi turre amma eejii hanqalii kan nuti malee eejii hanqalii gurraachi jiru. Inshallah hanga dandeenyutti nuti waan qabnu irraa hanqalii ijoollee kanneen ijoollee wanti bashannatu. Fataa isaa goone. Mana takka dhaqeeti ni raafurnaa kanneen waqali achumarra kaayafiitiin deebi'ee jechuudha. Guyyaa kana yaadadha. Guyyaan shiringii harkadha. Haalaan na gammachiise. Guyyaan shiringii harkadha haalaan na gammachiise. Sumuuni harkannaa mana tujjaaraa gisee dheenee fira keenya mana tujjaaraa gisee dheenee shiringii nuu kannaan shiringiin gaafa sanii guddoo haalaan na gammachiise. Kaniin inni irraa hanfannee immoo biyya tokko hojii dheeneeti ana salaaddiinii nama 4 moo 5 turre. Gizee warrummaan bira dheenee fira warra qabeenya jaanii itti amannu girikaampii dheene. Girikaampii gizee dheenu achirran maaltu nu qunname nuti afuraniif qarshiin nu qunnamteeti sumuun akka hiramte godha. Isaaf immoo qarshiin qunnamteeti sumuun saniin kaanee kunne jechuun nuti. Biyya kurii yaadadha. Saayiba kiyya qaalii Bahar Mahammad Xiqqaa jaanii amma Kanada Ameerikaa jira. Guyyaa takka mana isuma isaa takka nageessee maallaqa nu kannan nu kali qarshii shilingi nu kannan gijee gabbaane mana isuma kiyyarraa fuutee fidii naan jee akkaataa toorame kanneef hootoo anis jeetiin mana haabootii yaa geessee qarshii nu kalite takkaa qarshii nu kalite gammada yoomuma gabbaanatti lubbuttiin jira innis beekaa mana keessa ta'a gadi baalarraa fuudhaa ayisu sobee baqaa hidee bilaaboo maarree jeessi yaadee mana keessa dirqi gabbaaseeti harkaa fuudhanis hundumaa shilingi sanarraa fuudhee ayis qarshii irraa fuudhee gaafa sana qarshii lama naa taateetiin guyyaa guutuu الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتوتا أمانتا مسلمة مرانو بقى قويا خبجما قويا جالتما قويا إسلاما في إيدا قويا ummanni muslimaa hundinutti gammadu guyyaa ayyaana idil alfatritti nagaan geessan isin jechaadha. Arraan tanagaa ayyaana idil fatri sababeeffachuudhaan hawaasni muslimaa hundinuu masgidatti salaata idaa gaggeessaa jirani. Nutis guyyaa arraan tanagaa dirree idaatti argamne sababa weerara vaayirasii koronaatiin sagantaa guutuu muslimaa bakka tokko salaatu isin biraan ga'uu dhabuu keenyaaf dhiifama gaafachaadha. Arraan tanammoo masgidal iidee takkaa'u masgida idaa kanaan dura magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ittiin salaatamaa ture masgid xaaliyaanitti argamuudhaan hawaasa masgida xaaliyaanitti salaataa jiruu fi sagantaa achi jiru guutuusaa hordofnee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Sagantaa kana guutuu waraabuudhaan hanga dhumaatti nu faana ture kan isin biraan ga'u Sool Istiidiyoodha. Sool Istiidiyoon akkuma beekamutti ganda laga Hardaatti kan argamu jechuudha magaalaa Dirree Dhawaadha. Hojiilee garaagaraa hojjechuudhaan beekama. Arraan tan ammoo guyyaa iidaa kanaanis hawaasa muslimaa akkaataa guyyaa iidaatti dabarsaa jiran guutuusaa hordofee isin biraan ga'uudhaaf kaameeraa isaa qopheeffatee maayikii fi meeshaalee isaa hunda qopheeffatee beeti jira. Hanga dhumaatti sagantaa guutuu waraabnee kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Hordofaa nu faana tura. وصلى الله على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. nuti wanni beenu salaata qofa beenu salaanne moo salaanne salaanne moo salaanne soomana keeysa soomanne moo soomanne rabbi nurraa qeebalee ni beeyna ammoo rabbi nurraa qeebalee ni beeyna warri waan kana beeke warri dubbiin tun galteef baatii jaha guutu guyyaa arraatirraa jalqabanii guyyaa ciidaatirraa jalqabanii rabbi isaanii kadhatan baatii jaha maal rabbi kadhatan ni beeyta yaa rabbi soomana keenya yaa rabbi nurraa qeebali jaa yaa rabbi soomana keenya yaa rabbi nurraa qeebali soomanuu keenya beeyna malee rabbi nurraa qeebalu dhibbaa dhibban namni beeku ni jira صلاة بين ملء رب نراك يبلوني بينا. يقول الله عز وجل الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. إسانوان خنة خنة صدقاء باسي خنة وقلوبهم وجلة قلب إساني نصدات نرفت أنهم إلى ربهم راجعون. كما ربي سبحانه وتعالى ديبنا ربي سبحانه وتعالى وانخنا نرى كيبل من كيبل قلبي لسانيني صدات. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله يا إرجما ربي ورّي صدقاء خنته ربين إساني صداتو سن قلبين إساني رفتو سن ورّا زناد لقي وأنما هته معصية أدى فرشو لقي إيقسي ربي إسا صداتو سني هي جتين أينيو عائشة رضي الله عنها وأرضاها صل على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام مال جيني بيتا لا يا بنت الصديقة لك يا عائشة دبين أكسيمتي ورّي ربين بانوسا هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون الله سبحانه وتعالى. ورّي واخنته قلب إساني صدات ربي نراك إبل من كيبل لي صدات سنبر ور صلاة ور صدقاء خنته ور صومنو ربي إساني صدات مال نراك إبل من كيبل لي صداتني
فولدر ربي لابنا صداتني مالي في نبيتا ربين آياته تكو خيستي أولاغائتي نمر كيبلو هيني مال جئني بيتا إنما يتقبل الله من المتقين ربين خن إراكيبلو والرئيس صدات الراهي صلاة خقيبلو ربين والرئيس صدات الراهي صومنا خقيبلو ربي والرئيس صدات الراهي صدقاء خقيبلو والرئيس صدات الراهي إنما يتقبل الله من المتقين أنا فئة ربي صدانا ربي نور راكيبلا إبادي بتي إتيامنتيني كمنا تنافو ربي أكن نور راكيبلو ربي ويواتشو كم نجتشو مالف صومني خينيا صدقان خينيا ليلي لابتشو خينيا بشان تابوت اوكي بشان نكمت دارا مالف نبيتا رسول ربي صلى الله عليه وسلم مال جنبيتا حديثا مسند إمام أحمد خيسة جرو خيسة حديث أبي هريرة رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش هدو لجينا من صومن خصومنا إسات الرا وملئ خصومنا إسات الرا ديبو في بيلا ملين أركن صومنا الرا واني اندي أركتو ديبو بيلا ورب قائم هدو لجينا من ليلي دابتو نمني صلاة دابتو هدو لا وليس له من القيام إلا السهر هل كان دابتي ليلي فول ربي دور دابتي بوي مالجي ليلي سنيرا وني إني أركتو ددب ما في كاترا قفجي رسول صلى الله عليه وسلم ورا سنيرا هيمو ورا ربي راكيب لي إذ بينا إذن قيا خنا خيستي قيا خنا بودل وني نور رجرات ربي خني خلت شمال اللهم تقبل صيامنا يا ربي صومنا خني نور راكيبل صلاة خني نور راكيبل جنة ربي خني تويواتشو كمنا دعاء الرتي أكان جباتشو كمنا ربي سبحانه وتعالى ورسوم مني صدقات خنته صلاته هونغا وربي ننتاسسين ورا صلاة إنساني الرافون من ربنا واتايس ربي دليت أن يهون ربنا وهاديس ربي سبحانه وتعالى صلاة خن نورها كيبل صلاة خن ربي نورها كيبل صومنا خن ربي نورها كيبل خيري أن يهون ربنا نورها كيبل ربي سبحانه وتعالى ورا ليلة القدر كنا من ربنا واتايس خيرات إسي هند ورا كنا من ربنا واتايس بديت أن يهون ربنا وهاديس ربي سبحانه وتعالى ورا باتي تنا خيسة دليل كل الله ربنا واتايس ورا باتي رمضان أبو اللي خرايس الرتي قد أبتي جبات ربنا واتايس بديت أن يهون ربنا وهاديس ركوبا على مرتبو يخنا ربنا نورها خاص ربي ركوبا خنا نورها خاص أكا يو ربي جي عيدا عرفات اللي در عيدات يتي ديبيني أكا ستي ورا مقالان قوتون ولباني در سنرتي ورا ولي صلاة ربنا هاتايس ركوبا خنا ربي هدتي هالوكاس هدتي ربي سي هالوكاس بيتين يا ربي جين بيتين يا ربي جين بيجين لي ربي سبحانه وتعالى ربي الراهافون ربي نجينو هاجر ربي نجينو هاجر ربي قيا خنا خيسة خلوكم ست ربنا هافيس ربي خلوكم ست ربي هافيس خيات دوني تجورت يا ديسا ربي هاباس خنياك أبنيا إسا هند ربي هاجوتوف ربي أبوتي تنيها دوان خنيا ورد يا ربي جنتان هاجمتشيس ربي جنتان هاجمتشيس ربي جنتان هاجمتشيس دلي إساني هند ربي هاديسوف كبري إساني شفي جنتا ربي هاتايسوف شفي جنتا ربي هاتايسوف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واهتدي من سلف الفدا بارك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا ويرضاه. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى فإنه أهل التقوى وأهل المغفرة وما تذكرون وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها المسلمون والمسلمات، إنكم في يوم تبسمت لكم فيها الدنيا أرضها وسماؤها، صمتم وقمتم شهر رمضان المبارك، ثم جئتم اليوم تسألون الله الرضا والقبول وتحمدونه على الإنعام بالتوفيق للصيام والقيام. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عباد الله، هذا يوم يفطر فيه المسلمون، هذا يوم يفرح المؤمنون، هذا يوم تكبرون الله به فيه على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبارك الله لكم عيدكم أيها المسلمون، وأعاده الله على هذه الأمة المرحومة وهي في عزة وتمكين ونصر وتأييد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، دينكم هذا لا يشبهه دين وشريعتكم ليس لها مثيل من الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه لا نجاة لكم ولا فلاح إلا بتمسككم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وعلى أن جعلتنا من أمة خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تذكروا ما من الله عز وجل به عليكم من نعمة الأمن والإيمان والاجتماع على القرآن والسنة المطهرة. حافظوا عليها ولا تبدلوا نعمة الله كفرا ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. واعلموا أن الله لا يغير ما بقوم حتى تغيروا ما بأنفسكم. احمدوا الله عباد الله أن يجمع شملكم وأمن خوفكم وأمدكم بنعمه وقواكم. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على نعمته التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، تذكروا من تعيد معنا الأعوام الماضية حال الموت دون آمالهم وحطم الأجل
لهم الأماني كم كنت تعرف ممن سام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاسي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد ثياب أكفاني. عباد الله تذكروا بفرحكم هذا من ليس للفرحة طريق لأفئدتهم أقعدهم المرض. تذكروا إخوانكم المسلمين الذين يعيشون في خوف ورعب، الأمن عندهم مفقود في أحيائهم وقراهم ممدود، لا فرق عندهم بين يوم العيد ويوم غيره، الخوف سيطر على قلوبهم. تذكروا وادعوا الله أن يكشف كربتهم ويزيل محنتهم ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا وفقرهم غنى وحزنهم فرحا وسرورا. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المؤمنين والمؤمنات، فرحة العيد فرحة شرعية أذن الله بها، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحة بما من الله وأكرم من نعمة التوفيق للصيام والقيام لأهل الحمد ومستحقيه، وأسمى آية الشكر لأهل الشكر ومستأهليه. قال الله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بصومه وإذا لقي ربه فرح بلقاء ربه أو بلقاء صومه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. Maqaa keessan nuu ibsuudhaan eegana. Ani abbaa ibsaa naan jedhan yookaan Usmaan Mahammad naan jedhani. Kanaafuu masgiida kanarraayis nama keessa ture. Asuma keessan jiraadha jechuudha. Mee waa'ee masgiida kanaatiis fi akkasumatti illee guyyaan iidaa guyyaan har'aan tanaa maal akka fakkaatu haasofnu ibsa. Egaa iidni kuni masgiidni kuni masgiida odoonii fi akaakuun awwaaluun keenya cufa dura jiru wanta qabu taariikha qabu taariikhna kani ammallee ummata sanirraa dabree ummanni amma jiru waxaatiin keessaafuu ijoolleen xixiqqoon ammaa keessaa ol baate tuni masgiida kana haalaan tolchaa jiran haalaan bareechaa jiran masgiidni kuni masgiida hunda waan masgiida jum'aan tahin itti aanaan masgiida kana kanaaf jecha masgiidni kun akkuma jirutti masgiida gartee ammallee duraanuu maqaa iidaatiin yaaman arrallee deebisee maqaa iidaa san fudhatee arra gizee jabduu tana keessatti itti waliin nu qabee irraatti sagannee jechuudha. Mee guyyaan iidaa har'aan tanaa ta'u maal fakkaata ayyaanni guyyaa irraa? Wallaahi guyyaan iidaa kun har'a nu bira dabreeti muknilleen ifaa uffate. Muknilleen ifaa uffate. Akka uummanni dhokadhaan hunjee odoon taane iidni keenya ala bahee if garsiisee mul'isee kan durii ol caalee nama keenyas dhukkuba sanillee facaasee haalaan gammachuudhaan iida kana gammachuu godhaa jira jechuudha. Iida bara kanaa iidota kanaan dura turan irraa wanti adda godha jettee yaaddu maal inni? Wanni adda godhu hedduudha jira. Heddumminni isaa garuu akkuma garrutti dhukkuba hamaa rabbiin gartee ummata kaafiroota ummata rabbii wajjin mokoraa godhuuf buuse saniitu adda godhe jechuudha. Ka dawaasaa wallaale dur akka jaanitti rabbiin ogguu dhukkuba buuse dawaa wajji buusa jaan. Arrammoo mokoraa saniif isaan ilma namaa if laalchisuudhaaf if garsiisuudhaaf xiqqa shawataadara isaa erge jechuudha. Kanaafuu akkuma numa dabre duratti akka nabi Luut fa'aa akka biraatitti zabanni ogguu dheeraati namni faashii waa hedduu dalaga jechuudha. Kana keessatti odoo dalagaan san deemtu rabbiin hedduudha gaariidha sabriidha qaba. Kanaafuu hanga uummanni qullaa deemee guyyaa qullaa kabajna jedhanii fi akka waan biraa hedduu akka dhalaan dhiira fuudhu akka dhiirti dhiira fuutu godhame sanka hundaa'u ara rabbiin san hundaa'u niin jiraa jechuusaa garsiisa kanaatu adda isa godha jechuudha arraan. Mee hawaasni musliimaa guyyaa ayyaana kana takka guyyaa iidaa kana akkamitti dabarsuu qaban ergaa dhaamtuuf? Guyyaa har'aa kana akkuma shari'aan keenya kabajjutti waan hamtuurraa dhorkamaa waan bareedduu tolchaa iida jennee yoonii fi gartee karaa biraa kunnee yaada biraa keessa seennee karaa ganda biraa waan nama macheessu fa'aa keessa seennee waan ammaan dura dalaganne cufaa akkuma kutubaarra dhageenyu san hundaa'u waan nurraa balleessuuf jecha inni islaamaa kun kadhabe kannaa ijoollee dhudhuftellee gammachiisaa akkasitti dabarsuu qabaa wajji nyaachaa wajji dhugaa jechuudha. Tolee asumaanuu namoota bagattiin sigee jechuun ni barbaaddoo jiraate carraan siiqan. Akkuma julmaatitti gaa islaama gargar hin baafnu ilmaan keenya taatus warra keenya taatus habiiboota keenya hundaa'u nama islaamaa hundaa'u egaa baga rabbiin asiin soomana kanaan nu ga'ee wajjin nu fursiiseen ja'an. Tolee guddaa galatooma. Galatooma isinillee. Irratti maqaa keenya ibsuudhaan eegali. Maqaan kiyya akkuma beekamutti Abdurrahmaan Abdooshin jedhama. Iddi guyyaa irraan tanaa maal fakkaata? Wallaahi iddi guyyaa irraa maashaallah yaadannoo lama qabdi. Tan dura akkuma beekamutti masgiidni itti salaannes masgiida Iid ture. Iida lamaa jechuun kan duraa iida gammachuun kan lammadaa seenaa durii hojii masgiida iida duraanii salaatuun keenya hedduun gammadee hedduu gammachuun adda geeffame. Masgiidatti har'aan tana iddii salaatamee kana dura dirra iidaatti kanaan wal qabatee iida bara kanaa iidota kanaan duraatti hojii wanti adda godhe jettee addu maali? Wanni adda godhu yaa namu ammoo wanni jiru dubbiin koronaadha koronaa waan ta'eef namu mana salaata masgiida ganda isaatti salaata duraan hawaasni hundinuu walitti bahee bikka takka waan salaatu jecha wanni adda godhe namu adda mummuramee kopha salaatuudha. Islaamni duraan bikka takka salaata bikka takka walitti dhufu amma garuu akkuma agartan kana hanguma muraasa masgiida iida kana salaanne malee hawaasni birootis akkasuma masgiida isaatti adda salaati. Kanaatu adda godha. Mee asumaanuu namoota bagattiin sigee jechuun ni barbaaddoo jiraate? Duraan dursee namaan bikatti isiniin ga'ee jechuufadhu maatii kiyyaan akkasumatti bagatti isiniin ga'ee jechuufadha akkasumas maatiiwwan fira kiyya warran biyya alaa jirtan hundaanuu bagatti isiniin ga'ee Iid Mubaarakiin jedhanii muslima addunyaarra jiru hundaanuu Iid Mubaarak kulla caami wa antum bikheer taqabbalallahu minna wa minkum saalihal acmaaliin jedhan. Dhumarratti namoonni guyyaa iidaa kana gaa haqalitti gurrachuuf hara garaagaraa imalanii
Abdishaan haram deemu fi. Anis gaa haqaliida numaan gurradha guddan deemnee isin dhiisnu haqaliida gurrachuun beekamaadha waanuma baratame numa gurra haqaliida ammaas karaa haqaliidaa deemuu keenya dirqama haqaliidumatti hin deemaanis. Gaafa ijoollee taatee guyyaan haqaliida guddaa sii kanan guyyaan itti gammadinii yaadatta qarshii meeqa harkatteeti. Hedduu kan hin gammade gaafa ijoollee ta'e gaafa qarshannaa kanan hedduun gammadee ture ni yaadadha. Hedduu gammachuu gisee sana dhageeffame maal jee siimuu danda'a si galee hedduu gammadde yaa usite ijoollee keessa adda ijoolleedhaaf qarshii kanneen anaaf qarshannaa kanneen ati diimaa waan taateef jee hedduun gammadee guyyaa sana hedduu na gammade. Hedduu tolee guddaa galata. Galatooma alfaadha isinis. Baratti maqaa keenya sin jaan. Maqaa keenya naanii hijamaan naan jaan. Iddii guyyaa har'aan tanaa maal fakkaata? Iidni har'aan tanaa maasha Allah humaan jiwaati bareeda. Iida kana wanni adda isa godhu masgiida dur abbootii keenyatti salaataa turte masgiid iideen nitti deebinee har'aan tana dhufuu keenyaaf alhamdulillah bareedaadha. Guyyaa iidaa kana egaa namoonni bagatti si ga'e jechuun barbaaddu yoo jiraate carraa si qaban. Namoonni bagatti si ga'e jechuu barbaadu hawaasa musliimaa hundaanuu bagatti si ga'e akkasuma haadha mana kiyyaa altanaafati intalattii yemooleetii haadhatii abbaa kiyya obboleessa kiyya waariyoo hawaasa musliimaa hunda saayiwoota kiyya ijoollee guest house bagatti si ga'e jechuu barbaada. Guyyaa iidaa namoonni haqaliitiif iddoolee garaagaraa deemaatii haqaliif fudhachuudhaaf karam qajeelta. Inshallah alhamdulillah duraan hanqalii gurrachu turre amma eejii hanqalii kan nuti malee eejii hanqalii gurrachu jiru inshallah hanga dandeenyutti nuti waan qabnurra hanqalii ijoollee kannee ijoollee wanti bashannatu fataa isaan godhe. Jalqaba irratti maqaa kee ibsuudhaan eegala. Maqaan kiyya Ramadaan Muhammad naan jaan. Mee iida guyyaa har'aan tana akkamitti ilaalta? Iida bareeda iida haalaan bareedu jechuudha. Har'aan tana egaa dirreen salaataan jirtu namuu masgideetti salaataa jira. Mee kanaa fi iidni bara kanaaf iidota kanaan dura dabranirraa wanta adda godheetti yaaddu jira. Wanni adda nu godheen dhukkubni waan jiruuf jecha namuu masgida fitti akka salaatuuf waan dabarsame kun mootummaan raayis bulchiinsa majlisaatirraa waa hundarraa waan mana masgida keessanis salaataa jaaniif jecha saniif jecha humaa rakkina qabu haalaan bareedaadha. Namuu masgiduma isaatti gaggeessa jechuudha. Mee uummanni musliimaa guyyaa iidaa kana akkamitti dabarsuu qabda jettee dhaamsa dabarsitaaf? Namu haala soddomman soomannee waan dhufneef jecha imaanaan jechuun salaata isaati soomurre namu ibaadaa isaa tanuma akka soomana godhaa beesanitti ammallee itti fufee haala kanaan dabarsuu qabaa jechuudha. Asumaanuu namoota bagattiin si ga'e jechuun barbaaddu jiraatan. Soomane guututti warra direedawaa rabbii baga isiniin gahee soomana ramadaanaa kana guddaa. Guyyaa iidaa kana keessatti haqaliitu gurrachuutu beekama. Ati yoo karaa deemuu deemta haqaliitiif? Haqaliitiin jiru amma namuma taa'u qaba. Haqaliitiin fudhadhaan dhaabbatee jira amma namuma isaa keessa guyyaa iidaa kana mana taa'ee haadhaa fi abbaa isaatti hojii dabarsuu qaba. Soomana irra hin deddeemnee maaliif dhukkubaa jira amma dhukkuba kanarraa ittisuuf jecha manuma taa'u qaba jechuudha. Ibduubaan si deebisaa gaafa ijoolleedha namoonni yeroo ni haqalii guddaa si kan ni gammadda. Mee ati guyyaan haqaliitu guddaa itti argattee itti gammadde guyyaa kana? Guyyaan aareen qaba mana takka dhaqeeti ni raafurnaa kanneen haqalii achumarra kaayafiitiin deebi'ee jechuudha. Guyyaa kana yaadadha. Tolee guddaa galata. Ustaajaamiin qarshii dhibba naa kanneen. Galatoomaan isin jaa baga itti waliin nungee. Shukran. Iid mubaarak. Jalqaba irratti maqaa kee ibsuudhaan eegali. Maqaan kiyya obbo Sa'iid Yaasiin Sa'iid naan jaan. Mee iidni guyyaa har'aan tanaa maal fakkaata? Iida kana akkamitti ibsita? Iidni har'aan tanaa waan hin joon qabu maashaallah. Iidni har'aan tanaa haalaan namatti tola. Har'aan tana egaa dirree iidaatti salaatuun hin jirtu namoonni hundinuu manuma masgiduma ganda isaaniitti jirutti salaatanii kanaan wal qabatee iida bara kanaa iidota kanaan dura turarraa wanti adda godhe jettee yaaddu yoo jiraate. Akka mataa kiyyaatti ani wanni addana godhe iida kana amata dheeraa booda masgid iidee keenya deebinee salaatuun keenya carraa guddaadha. Dur masgid iideen masgid xaaliyaan yookaan masgid iideen jaamee asii salaatama ture dajijaa keessatti. Kuni bara dheeraa booda amma deebi'ee masgida kana keessatti iida kana ummata islaamaati wajji walii qabamnee nuti akka ganda kanatti akka karaa lagaarree kanatti masgida kana salaatuun hedduu nutti tolee jira. Waan addeessa godhe yoo jiraate tokko kanaan jaa waan amata toora 20 wayii booda masgida kanatti duraan ka salaatamu amma ture waan nu deebi'eef jecha hedduu nutti tolee jira ganda keenya salaatu keenyatti. Tolee mee uummanni musliimaa guyyaa iidaa kana haala kanaan dabarsuu qabanii jettee ergaan dhaamtuuf yoo jiraate? Ergaan dhaamu yoo jiraate namuu of eeggannoo haa godhuun jaa. Maaliifi dhukkubni ammaa kuni dhukkuba hamaadha beekamaadha kuni poolitikaa wajjin waan adda addaa wajjin wal qabsiisuu hin qabnu dhukkuba kana. Dhukkubni kuni biyya gurguddoo alamatti nuti
haalaan kutan keessatti tan barka godhee hanga rabbii kadhatan isaan godhee jira. Dhukkubni kun uummata gurguddaa akka Ameerikaa akka Xaaliyaan kanneen cufa waan tan barka gooyisee jiruuf jecha nutis maali dhukkuba kana isaanirraa fudhannee nungee odoon jeen nugee jira. Ollaa keenya jira wanni ollaa keenya gee nutirraa isin oolu Jabuutiitti akka godhaa jiru ni agarraa dhugaa san jennee waan kana dhukkuba kanarraa maatii keenyaa fi lubbuu keenyaa fi hawaasa keenya balaaluu qabnaan jaa. Kanaafuu guyyaa idaa kana dhukkuba kanarraa feeynee akka dabarsinu fayyaadhaan hawaa jechuudha. Mee asumaanuu namoota bagattiin si ga'e jettu yoo jiraate. Namoota baga isinitti ga'e kan hin jedhuun uummata islaamaa hundaaf uummata islaamaa alamarra jiru hundaafuu baga itti isin ga'een jaan jaa. Guyyaa idaa kana namoonni garagaraa haqaliitu gurrachuudhaan kan guyyaa idaa dabarsu. Mee ati yoo haqaliitu gurrachuuf moo haqaliitu kennuuf moo akkami? Ani amma manguddoo ta'eetiin jira. Abbaafatiin an jaan. Ani amma haqaliitiin qanna inshaallah. Tole gaafa ijoollee guyyaan ati haqaliitu fudhattee akkaan si gammachiise. Guyyaa kam ture qarshii meeqa harkatteeti? Guyyaan shilingii harkadha. Haalaan na gammachiise. Guyyaan shilingii harkadha haalaan na gammachiise. Sumuuni harkannaa mana tujjaaraa gisee dheenee fira keenya mana tujjaaraa gisee dheenee shilingii nuu kannan shilingiin gaafa sanii guddoo haalaan na gammachiise. Tole yaadannoo kanatteef guddaa si galatoomfannaa galata. Hayyee galatoomaa. Mee jalqaba irratti maqaa kennuuf si eegale. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دران درسي مكان خيا واريو جمال نانجان Mee iida guyyaa har'aan tanaa kana akkamitti ilaaltaati? والله إيدي برنا دا تيرو غريتو أدا إيدا برنا دا أكفر اللي تو صلاة اللي دمنو هدو تجمعني هدو تبوني إنه ما إيدا أكنا نجمع شيء سجروتي يخيسا أركيل لهم بيو وني حالا أدا قولي سبب ركوبة خنا ديم غندا خنا سجدو بيتشا مسجد خنا برد إيرادا في الرادي مني مسجد خنا دورو إتسجدو زران أران تنا مو ديبي أزي سجدو دان إدقون حالا نجم مچيسته إتين جمده جرومتي أكيد تون إيدان أكنا جمده إنك أبو Mee iida guyyaa har'aan tanaa iidota kanaan dura turanirraa wanti adda godhu maal jettee yaadda? Dhugaadha dirreen dhawaadha barana iida carraa ta'e asii argamee iiduu kiyyaan hedduun itti gammada. Wanni kana adda godhu maali? Baroota dheeraadhaaf dirreen dhawaadha barana Dubaay yookiin taan Turkii biyyoota islaamaa tan gurguddatte akkas fakkaattee kabajjee jirti. Sababa kanaatiin osaan galatan darbachuun barbaadu dargaggoota dirree dhawaadha hawaasa dirree dhawaadha miskiina hin jenne tujjaara hin jenne hunda isaaniitu hedduun galatoonfachuu barbaada sababa kanaan. Maaliif kanaan jette yoo ta'e dirreen dhawaa akkana kabareedde xiqqaa keenyaan guddaa keenyaan osoo waliin tuffannee wal kabajnee wal jaalannee jaalalaa fi tokkummaan keenya dirree dhawaa ibsitee nu agarsiistee jirti har'aan tan. Kanaafuu sababa dirree dhawaan har'aan tan akkana ibsitee magaalaan tun iiddi har'a wanni adda isa godhe kana. Mee hawaasni musliimaa guyyaa iidaa kana akkanatti dabarsuu qabanii jettee ergaan dhaamtuuf yoo jiraate? Wallaahi dhugaadha. Ergaan hawaasa muslima addunyaarra jiruun baga dura ayyaana iida kanaan isaan gahe. Wanni kana juuf maali? Sababa dhukkuba girgireessaa addunyaa isaa ammaan tanaa girgireessu jiru kana keessatti rabbi carraa godhe asiin nugee irraa hafnee iida kana iiduu keenyaan hedduu itti gammannee jira. Kanarraa ka'ee maali? Hawaasni musliimaa addunyaarra jiru wanni beekuu qabu yeroon tun ta duriin addaa miti. Iida dhufuu wal arguudhaaf har'aaf eeguu qabna. Kana gizee jennu maali? Uummanni musliimaa durumaa waan beekame harka dhiqachuun uduunii keenyaa dhiqatarraa takka. Waan kana ta'e jecha hundi keenyaa salaamtaa dhaabnee walirraa fagaannee gammachuu teenya qiyaasaan bifa bal'aadhaan akka itti aanullee wal agarruuf wal firraa eeguu qabna waan kana firraa ittisuu qabnaan ja'a. Mee carruma kanaanuu namoota bagattiin si gahee jechuun ni barbaaddu yoo jiraate namoota saniif bagattiin si gahee jechuu dandeessi? Duraan dursee musliima addunyaarra jiru karabbi guyyaa kanaan gahee soomanee iidee hunda isaaniitinuu bagaan isiniin gahee jechuu barbaada. Itti aanee hawaasa ganda laga harree batalee dirree dhawaa guutuun barana waan eegalliirraa jala bultii iidaarraa eegallee waan kanarra socho'aa jiran hundaanuu baga rabbitti isiniin gahee jechuun barbaada. Itti aanee dammoo maatii kiyyaa faamilii kiyyaa jira. Faamilii kiyyaa fi akkasuma ijoollee ganda kiyyaa xiqqaa osoo hin jennee guddaan jennee
akkasumatti illee warroota na beekan warra addunyaarra jiru maraafu baga rabbitti isiniin ga'e jechuun barbaada. Akkasumatti illee hawaasa muslimaa ijoollee teenya qarreen jennee qeerroon jennee kanuma akkasi jiran hundaa baga rabbitti isiniin ga'e jechuu barbaada. Har'aan tana egaa namoonni keessattuu ijoolleen xixiqqoonii fi namoonnummaan guyyaa iidaa kabajuu agaliit gurrachuudhaan beekama. Waariyoon agaliit gurrachuudhaaf garam deemu? Dhugaadha. Barana yooniin karaa bultiillee seenuu baadhee akka dardara takkatti bikkaan ammarra jirurra dhaabbadhee ijoolleen maaliif zaman ijoollummaa waan hin dabarse waan hin beeku jecha akka isaan gammadaniif yoon harkadheen hin fudhadhu. Yoon harkanne immoo ijoolleen irra jirtu narratti qoodhaatiifin isaaniif kennuuf yaada. Duubaan si deebisa yeroo ijoollummaatti guyyaan ati haqalii guddaa argatteetti gammaddee guyyaa kam ture qarshii meeqa argattees? Guyyaan hangalii xiqqaatti harkadheetu jira. Guddaatti harkadhee gammadeetu jira. Guyyaan guddaatti harkadhee ni yaadadha. Toora qarshii 100 fi wayitiin harkadhee zamana sanii qarshii 100 jechuun waan guddoodha. Waan 15 seentee iida lammadaatti dheexee akkas ture. Taniin inni irraanfanne immoo saayiba kiyya tokko hojii dheeneeti ana Salaaddiinii nama 4 moo 5 turre gizee warrummaan bira dheenee fira warra qabeenya jedhanii itti amannu girikaampii dheene. Girikaampii gizee deenu achirran maaltu nu qunname nuti 4niif qarshiin nu qannamteeti sumuun akka hiramte gadhante isaaf immoo qarshiin qannamteeti sumuun saniin kaanee hunne jechuun nuti. Mee jalqaba irratti maqaa kan nuuf sun eegale. Maqaan kiyya Fu'aad Jaama Fu'aad Mahammadi giirka uummanni itti na beekan ziqee naan jaa. Guyyaa iidaa har'aan tanaa kana mee akkamitti ilaaltaati? Iidaa har'aa kana hedduu wallaahi iidaa ajaa'ibaati. Iidaa masjid keessaafu masjid xaaliyaanii kun maqaa isaa masjid iid jaanii dirree dhawaa keessatti yeroo duraatiin masjid iid jaamee dirree iidaatti salaatamuu ture. Ara rabbi sababa dhukkuba adda addaatiin nama masjida fi salaata yaanii akka masjidi kun masjida dur takka akka nama booda deebi'ee akka asii sagadee gammachuu takka illee dhageema. Mee iida guyyaa har'aa kana iidota kanaan dura turarraa adda godha wal jettee wanti addu maaltu jira? Wallaahi iida dhugaa keeti iidi kun iida hundarraayis adda. Waan kana godhe ijoollee rabbi isaaniif haa ibsu ijoollee hanga laga harree jirtu maqaa isaa illee dha'uu baadhu. Rabbi wallaahi keessa isaaniitii fi gubbaa isaaniitu rabbi haa ibsuuf. Waan kana fakkeenya tahanii fi ifaa fi waan adda addaa kana ijoollee akkana ibsite kana namuu ganda kanarraa laallatee gandi hundi amma yoo laalte waan biraa fakkaata ilillii fakkaata. Namuu gammachuu keessa waan biraa keessa ala bahanii akkana tatta'anii shaashaa jaanii waan biraa keessa tana wanni godhe ijoollee san sababa ta'e ijoollee sababa sanitti lagaa irraa fakkeenya fudhatanii ijoollee gandi hundi godhatanii akka waan biraa kanatti akka ajaa'ibatti ibsan kana wallaahi ijoollee tanaaf rabbi jazaa kafaluuf rabbi keessa isaallee haa ibsuuf. Tanatti wanni adda isaa godhu iida kanaatu waan addaa kana dirgimbilliiciini gairra afaan oromootti afaan ijoollee direedhaa dirgimbilli jaalii bisa akkas kanatti maqaa waan adda ta'eeta kanaanii adda ta'a. Mee hawaasni muslimaa addunyaarra jiru guyyaa kana akkamitti dabarsuu qabaa jettee yaadda? Hawaasni muslimaa addunyaarra jiru wani dabarsuu qabu akkuma islaama waan ta'e jecha heera islaamaa keessaas bahuu hin qabnu. Diina qabna, shari'aa qabna, waa hunda qabna. Isteepbii sana eeggannee isteepbii sana ala baanee waan rabbii wajji waliin nu dhorka irraa if qabuu qabna. Saniifuu karaa gammachuun hedduu jira. Gammachuu izaaba ala baate rabbii wajji wal tuqoo osoo hin ta'in gammachuun ni jirti. Faamilii wajji hiriyoota ofii wajji ta'anii gammaduu diinni islaamaa lama dhorku ni jirti. Gin immoo achi dabartee waan soomala irraa balleessaa fi salaata irraa balleessaa fi imaana keenya waa hunda irraa laaqa sanitti dhiyaachuu hin qabnu. Asumaanuu namoota baga ittiin si ga'e jechuun barbaaddu yoo jiraatan carraan siif kana. Namootaan duraan dursee zabiba tiyya, qaalii tiyya, timira tiyya, baqalaawaa tiyya, jaartii tiyya imaan baga ittiin siniin ga'e lammata immoo faamilii kiyya warra as jiru walaala jiru hundaa'u baga ittiin ga'e jechuuf keessaafuu ispeeshaalii saayibata kiyya takka shaambii alii roobaa jaaniin aboota akka ni hinaafaati yoo maqaa isaa yaamne nan dhiisu beekta faamii aadam jaaniin qarbijoollee irraa isaas baga ittiin ga'e saayiboota kiyya hundaa'u baga ittiin ga'e.
dhumarratti gaafii takkaan si gaafadha. Guyyaa iidaa kana namoonni aqalitti gurrachuun beekama. Ziqa isa kaa'uuf waada aqalitti kan nuti deemu aqalitti gurrachuu deema. Barara anis egaa bultii keessa seenee malli xiyyaawoo amma dachee salphii dhaabbattee ijoolleen eessuma ta'uuf adeera ta'uuf maashaallah maal jeeti siima heddummina isaanii ganaa sharafadha maallaqa deemee heddummina kan salphii dhaabbatanii eegan ni kan malee abbaan waan fudhadhu qabu. Gaafa ijoollee guyyaa aqalitti guddaa fudhattee itti gammadde guyyaa kam ture yoo yaadatte? Wallaahi guyyaa takka ni yaadadha. Saahiba kiyya qaalii Bahar Mahammad Xiqqaa yaa'ee amma Kanadaa Ameerikaa jira. Guyyaa takka mana eessuma isaa takka nageessee maallaqa nuu kennan. Nu kali qarshii shilingi nuu kennan. Gidee gabbaane mana eessuma kiyya irraa fuutee fidii naan jee. Akkaatoo dhabe kanneef hootoo anis jeetiin mana haabootii yaa geessee qarshii nuu kennite takkaa qarshii nuu kennite qarshii nuu kennite. Gammada yoo mumma gabbaanatti lubbuutiin jira. Innis beekaa mana keessa ta'a. Gadi baalirraa fuudhaa. Ayisu sobee baqaa deemla haboo maarree jeessi yaadee mana keessa dirqi gabbaaseeti harkaa fuudhaanis. Hin dubbadha. Shilingi sanarraa fuudhee ayis qarshii irraa fuudhee gaafa sana qarshii lama laataatiin guyyaa guutuu gammachuu dhoole jechuudha. Tolee guddaa galataati. Hedduu galatoomaa. Qabarratti maqaa keessan nuyi mursuudhaan eegala. Maqaan kiyya Ahmad Yaaniin. Mee guyyaa iidaa kana akkamitti ibsitan? Guyyaan iidaa kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa gartee guyyaa gammachuun akkanaa keessattuu nu dhagayamteetu hin beeknu dirreen dhawaa lafa gartee gamana itti dukkanaaf duratti keessa achi hin deemneetu har'a kurbaan hundinuu ife. Tana hunda kan nu ejeje rabbumaatu ejeje qeyroo lafaa nu kaasee qeyroo mallee fiinxa nu haa baasu. Itti nu haa aansu koollee fi foolleedhaas hunda isaaniitu mataan rabbi nurraan dhukkubsin ammoo quuqaa moggaa nu diruus. Rabbi nurraa haa dhaabu gartee koo dhukkuba amma dubbaa ankanaas arraambootaas rabbi nurraa haa dhabamsiisu numattu hin deebisini. Tole mee namoota bagattiin sigee jechuun ni barbaaddu yoo jiraatte bagattiin sigee jedhi. Ummata islaamaa hunda sharqii ka jiruu fi garbii ka jiruus yamiina ka jiruu fi shimaala ka jiruus ka baha jiru ka dhiyaa jiru ka kaaba jiru ka kibba jiruus. أوروبا ولا كندا ولا أمريكا ولا إيزيا ولا أفريقيا كيساو برادي سيجا كبا أفران أوروميا غوت ما في غوتتو ولين نجيان بغربين غيا غمچو خانان إسين غهين إسين جا جبادا ربي خيسان كددا جبادا ربي خيسان كددا غمچوم بلچاته جمرمته أشيتو ديمتي ورا أشيتا سنياته دول إبيز دعائي غدا Jolle fin tarbiya baasu guutu duraanu Oromoon guddifannaa beekteeddu fittuma qabu malee firraachin darbitu akkana na goote jettee hamtuu sitti yaaddu Oromoon gaaruma si yaaddi arraas boruus haa wajjuma jiraannu silaa'uu addunyaa irra hin turru hanqarra jiraannu haaruma jiraannu jetti malee Oromoon tokkollee mogga qabdee ni sin dhiibdu kaffedhee yomma baharraa dhufuu kibbarraa dhufuu biyyuma fedherraa yoo dhufe akkanuma jee moggumatti laale hoggaa isa faranjii maan taane kanuma fedhee umaan taane ifi qabdeetuma haasofsiiftee nagayaan gatteessiftee lafa barsiiftee gammachuma wajjin jiraatti malee tokkollee hamtuutti yaadu haadaa siniitu kammoo haada namatti hidhu arraambooda rabbiin haada gartee hidhaadhaa takkallee rabbi nurraa haa hiikuun ja'an ummata gartee islaamaa hunda. Tole ergaa nu dabarsitan waa baay'eef keessaa qabaa guddaa galatama. Tole gaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaa sagantaa guutuu waraabnee isin biraan geenyetti jira jechuudha. Keessumattuu guyyaa har'aan tanaa maskid xaaliyaan takkaa'u maskid iideetti gaa iida gaggeeffamaadhaa ture. Guutuusaa isin biraan geenyetti jira. Hawaasa naannoo kanatti maskida kanatti salaates muraasa isaanii dubbifnee turtii bashannansiisaa fi akkasumatti illee ergaa garagaraaf keessaan qabu isin biraan geenyetti jira jechuudha gaa. Sagantaa kana qopheessinee qindeessinee isin biraan ge'uudhaaf Sool Istuudiyoo Caayatuu waliin bakka takka ta'uudhaan ture. Sool Istuudiyoon gaa gara fuulduraattis hojiilee garagaraatti kan hojjetee isin biraan ge'u jechuudha. Warren Sool Istuudiyoo wajjin hojjechuu barbaadan keessattuu hojiilee cidhaa guyyaa dhalootaa hojiilee dookumantariilee garagaraa hojjechuu warreen barbaadan quunnamuu ni dandeessan jechuudha. Akkasumatti illee hojiilee aartii keessatti gamana deebuudhaan diraamaalee garagaraa fiilmiilee fi dookumantariilee gaggabaabaa fiilmii wajjin wal qabatan hojjechuudhaaf ammoo chaayinaalii Caayatuu hordofaa waliin hojjedhaa isin jenna jechuudha. Sool Istuudiyoon kan keessanii isin jaalanna
baga gammaddan baga geessan irra deebuudhaan hordoftoota amantaa musliimaa hundaanuu Eid Mubaarak wa alaynaa wa alaykum galatoma.